Ganama baatanii sagantaa kanarratti argamtanii hanga sa'a kana nu oobsitanii nu eeydanii sagantaa kana akka isin eebbifnu akka sagantaa kana keessummaan tu isin ilaaltu godhuu keessaniif kabaja guddaa ulfina guddaa isin qabnaa galatoomaa isin jechuu barbaada. Sun projektiin kun kan hojjetame aanaa kana keessatti nageenyi waan jiruuf osoo nageenyi jiraachuu baate projektii hojjechuu ni danda'ama. Akka teenyee waliin ni mareennu. Kanaafuu nageenyi waan jiruuf caasaan nageenyaa caasaan siyaasaa walitti qindaa'ee gaachanni sirnaa dubartoonni keenya qonnaan bulaan keenya dargaggoon keenya gurmaa'ee qindaa'ee nageenya naannoo isaa waan eegeefi namni dhufee asitti projektii fudhatee yaaddoo nageenyaa tokko malee projektii kana hojjetee xumuruu danda'a jechuudha. Kanaaf nageenyi bu'uura waa hundaati. Nageenya aanaa keessanii kabachiisuu keessaniif maqaa kiyyaaf maqaa bulchiinsa godina Harargeetii lixaatiin ulfinaa fi galatan isinii qabu isinii ibsuun barbaadu. Projektii arra arganne kanas gaa kunuunfachuun nu barbaachisa jechuudha. Projektii kana yoo kunuunfachin yoo muti hin eeggatin projektiin kun nurraa baduu danda'a waan ta'eef qabeenya keenya irraa fayyadamaa jira misooma bal'aa irraa misoomsuudhaaf projektii kanarraa fayyadamaa ta'uudhaaf waan asitti dalagame kana kunuunsuun barbaachisaadha eeguun barbaachisaadha waan ta'eef kanas akka eeydan akka kunuunsitan dhaamsan isinii dabarsaa xumura irratti immoo qaamota projektii kana hojjetes gurmaa'ee hojjete projektii kana keessatti yaadaanis qarshiidhaanis maallaqaanis waan hunda gurmaa'ee deeggarsa gumaacha godhe hundaaf maqaa kiyyaan ammallee irra deebi'ee galata guddaan galchuu barbaada. Abbaa projektii kanaafillee abbaa projektii kana hojjetellee galata guddaa galchuun barbaada.